Oh, dhuftee abbo? Yaa dhufa qaba. Nagaa. Fayyuma. Maali baay'ee turte akkam ofii nagumaami? Fayyaa beekin ture laali body wash ka strawberry kan. Naahin. Okay. Kabraa waan barbaadde fudhachuu dandeetta anas sii kenna. Kabraa maal feete? Marashi savage kaata naa gakkeen. Oh, shittoo savage kana feeta? Yes. Kuno savage kunillee baay'ee urgaa. Beekin urgaa. Hamaga fana fudhadhee kan nama lojjannoo. Baay'ee bareedaa beeka. Waan biraa maal feete? Waan biraa fedhu beeka karaa isa kutadhi karaa halli isa kutadhi. Karaa rakkoon hin jiru deemine jechuun waa hundaayyuu anas irraa kafalaa maa rakkoon hin jiru deemine. Ammoo jaa abbaa fedhe beeka deebi'a. Waa takka hagaan suuqii kana keessa jiru waan barbaadde. Badasuullee kagaafoo nakaan nusaa tafam ojoo abbaas gaddeebi'e fedha. Rakkoon hin jiru waan barbaadde fudhadhu ishii lubbuutiya. Kalloo jennoo badhu fedha. Rakkoon hin jiru abshir. Waan barbaadde fudhadhu. Akkanumaan argadha intala tana yaa rabbii kee. Osoo waan dukkaa kana keessa jiru cufallee fudhatteetuma isin maan tole jetteetuma natti heerumte alhamdulillah an ka barbaadu isii argachuu barbaada dukkaan kaa baay'ee nuti waan isin barbaaddu hunda kennaaf. Oh, abbo. Akkamati. Nagaa jirtu. Dassa akkamati. Fayyuma maan naguma dhuftani? Nagayim. Hayyee. Akkasi guyyaa aateete naga darge. Hayyee maan naguma isin ergite? Akkasi ijoolletti biddiin goolatiin guyyaa sadi. Hayyee. Kanaaf akkan gadhee dheeraannayu. Abbo kun olaala akkanuma taa'u jira mire amma maal feetan isin silaa? Beese feenaamti guyyaa dhengadaallee ijoollee nasi gad ergite haate. Ijoollee ergitanii maa gaafsanillee waan cufattimee ijoollee na bira dhufan waan cufattimee of biraa geegissee miti homaa gaafsanillee akkanuma taa'aa ole homaa hin hojjanneeyyu. Hardhallee kun odumaan akkanuma taa'u kun na argu jirtanii sun homaa hojiin hin jirtu beeka. Hojiin data callaatti hin jiru moo cufatti hin jiru? Hojiin cuftinuu hin jirtu baddee jirti abbo dhugaa hojiin baddee jirti beeka. Amma waan nu sagaleen dhaabannullee xiqqoo tokko nutti hin kennitu. Si abbuma akkamisiniin godha mee amma waa takka hin hojjanne an qariibuu ji'a lama akkanuma taa'u jira homaallee gurguracha. Ibiddi guyyaa sun cufuun goolanne beelaa yoo tetteetii miti ijoolleen. Akkasuma ammoo homaa hin hojjanne abbo waa takka hin qabu yoo beeka. Mee amma waan anshaa hin dhugna kee. Abbo sinnan amantani waa takka illee hin jiru beektanii akkanuma taa'u jira homaa hin jiru yoo wanti osoo waa hojjadhe silaasinii kennitu homaa hin hojjanne hin jiru. Ayyaan miilaan galuu hin danda'u kaan gaariin kokkoon akka irra. Yaa Rabbi yaa Allah. Homaa hin jiru nan amantanii isin waa takka gurguradhee hin jiru akkanuma suuqii keessa dhaabachuu jira. Atiin guyyaa kam waa argatta qar? Gaafa Rabbi jedhe argadha gaafa Rabbi naa kenna. Rabbi siyyuun baasin inshallah na siyaa baara woomuyyuun argattuyyuu. Wanni ati argattu no. Hojii tateetu kumaanee dhaanita woomuun argatta inshallah. An jaalaltiin talaatu buqqee gara nu galchu jira ganaa jaarsillee dhufee waan biraa. Maal godha suuqii kanaayyuu akkam taasi? Yes, abdii. Aska. Akkam. Fayyuma. Asma. Jirta. Nagaa. Akkam. Waan ansiin jedhu. Beeka dhafaanuma kana na sobda mudhas. Maa. Agaanuma ani fata. Maal godhees sobame maal fas sobe. Adoota asii qabdu dukka akkanaati qabdu. An saayib keetee horii sirraa dhabuu qaba. Sibira rakkachuu qaba. Yoom fanarraa dhabde. Engadda buhile birri 200 si gaafadhana dhogatte. Ati dubbii gabaabaa dhallee waan gaafachuuf taata moo waan takka dalagaan hin jiru iyyuu. Atuu beektee taasisan jedhe. Dhugaa dalagaan hin jiru yaadhanne. Akka fuudheellee fuudhan amma sirraa fuudha. Birri 100 naa kenname. Dhugaa homaa hin qabu beekana. Kophee miiccisiisee abboo luka duwwaa jira bee. Kophee ka kiishaa waan qabne waan maa miiccisiifta qaraadha. Na hidattee akka hin qabu fakki dhugaadha saahibaa naafati garuu ammoo. Abboo intal takkaa guyyaa tokko jaan argitee hin beekne asii beesee liqaa kennaan birri itti kennaan jirtu liqaa dukkaa eegan asii waan argite fudhataan jirtu. Anamaa najjabaata gara obboleessi. Dhugaadha ammoo atiif beekta atii fi dubartiin tafaawuti jechuun garaagarummaa qabdani garuu ammoo dhugaa ammoo osoo jiraate jechuun taphachuu jiraani osoo jiraate siif kenna ture hin qabu iyyuu dhugaa siin jedha. Homaa hin gurguranne gaddee biibas rakkoon hin jiru. Amma nargadhu. Ammaa tana waa takka illee hin qabu dhugaa siin jedha. Deengadda ayyee isii sii fiduu maal naa kennite?
Intal sa yoo si video. wal beektani Sirrit. Intala si qaalee qaa fudhatu. dhugaa jedhe Wallahi. Sirrit. abbo rabbii jedhi bannaa dhugamaan jetta Eh. intalti beektaan baay'ee jaaladha isiin ammoo na bobboonta akka malee na boonti soo waan kana mee amma dhugaa waan barbaadde siif godhaan jechuun mee amma dubbima san nu obbaasan Agam qaba. rakkoon hin jiru Waanuma fedhe naa kennita. waan barbaadde waan hagati barbaadde siif hojjata waa takka rakkoon hin jiru siif kenna atummaa dhiiruma intala sani dubbii nu obbaasu ta'e Ani akka isiin ishi si jettu illee nas si tolcha. akkana fedhaan Waliin illee nas si gaya. rakkoon hin jiru abboo yes rakkoon hin jiru Argite? Mucaa yoo ilaalu gowwa. Argite? Beeka namaa kenna. Maallaqa qaba ammoo beeseen qaba. Itti dubbannee bakka sawa si jaaladhe jenneeni beesee michuu irraa fudhattee biraa deemu. Sawa. Beesee michuu irraa fudhattee biraa deemu. Kan dukkaan kunniin muli naannoon kun kaisaa. Dukkaan kun illee kaisaa hin beektan. Saya itu kan anda wal betul. Ayo kalau sih. Arta le masih arti karaba isi ada apa kan? Abo gala tu di sini ada betul. Ama kam gona? Hotel agar hotel awal ba anak jatuh. Dukka kana cuftee dhufta? Hotel agar hotel kabat betul. Ayyee. Akkan cenaa koo. Yaadan kaasin malee waallee xiqqoo kumla waliin yoo taate waan hagen. Irraa sii kenna mutaan ati gara sii kenna inni. Gurbaan himaa dhufa. Yoo inni dhufe beeseen irraa fudhatu. Bishaa akka bishaa irraa dubbatu. Ani hin beekaa yaati nan lakkisa. Akka bishaa irraa dubbatu. Nan lakkisa. Lefa masih jalan tu kan? Lefa masih baret. As deetta. Lakas ta baret dia kan berat. Ayyee. Isin illee kunooti. Waan cufaa yoo waliin dubbanne yaa sirreessine wanni isin si dhibdu hin jiru wanni ati illee si dhibdu hin jiru. Akkanas Tunuu sawaa jala. akkana sirraa fedhan si beeka garaa akka waan kana Ammallee nama hedduu irra wal fixu jira. baay'ee gammada Haga qeedhan dhee kadhanna yennaan dhoowwanii didanii. kanaafuu ishii Ammoo jaalladha isin eeyyamama tuuniti. Gara keetti dubbadhee yennaa waan cufaa yoo waan argiteettu isin illee ishii jettee bakka waan jiru isin lamaanuma waliin dubbadhaan gara keenya yoo bakka. rakkoon hin jiru galatu Waan isa akkam goonamu. waan sani nama kanarraa wanni jedhu nama kanarraa Ali nama kana geegessiin Agam irraa fudhatu. haga barbaadde fudhadhu abbo ana baasa maal rakkatte ana baasa haga barbaadde tikeen haga inni fedhe ayyee maal jette bareeddame Halaan kan jedhu hin jiru tasuma. baay'ee galatoomani si argachuu kiyyaaf baay'ee gammada Hojii kabeessa qabaachuu danda'a. Kabeessa waan affeetu. waan barbaadde na hin beektaa miti durillee waan ati feete cufa siif tolcha ardhallee jechuudha sanuu ka haga ati na jaalatti kana fa'aa waan ati feete cufa waan ati barbaadde siif hojjedha soo kanaaf atummaan jaalaluma qulqulluu naaf qabaadhu jechuu barbaade Sawa. kanaaf amma nyaata yaamne yoo Iyyoo nyaatan itti qarfastu kun fudhannaa lakki haa nyaata nuu yaamani Iyyoo lakki nyaataniiti nyaati nyaadha qarfastu kun fudhannaa ergite hojii kun fudhannaa ergite kaan shopping illee naa goote amtan ammoo ammaan tanaati kun fudhaffe waa bitachuu feeta ammoo gana shopping illee naa gootatin ammoo anu fiitti kun fudhaffedhamte yee rakkoon hin jiru gaddeebitee nyaatta nama namni kun asitti kennu an booda nama kanaa kennaafi naa kennatoon Ali ishee tanallee geegessimee maallaqa 10,000 itti kenna Maal isheetan? birri 10,000 ergiif Eessee kun kuma kennaafi? ergiif Eenyutu baasa? ana baasa ana baasa waan isin feet kenne Keessa qabda? in keessa naasee Ali Aye? homme Situ nawaami? taa mee herreega goona waan ijoolleen asii fudhatanii baan mee herreega godhu Ijoollee nama lamatu fudhate jettee gurbaan inni jalqabaa kumshan fudhate. kuma shan Keessaan ergee bee kumshan fudhate. ayyee Isheen lammaffaa mucaa yoo osoo hin turre 10,000 waliigala 15,000 kenneef ijoollee lachuuyyuu. Beesii 15,000 ni baasa. Waan guyyaa dalagaa hunda kenneef. hin guddate basi guyyama biraasii kennaa mire Lakki guyyaa biraa maadama beesee ma barbaada? Beeseen beesee daraggaati beettee?
jechuun naayina amantaa miree ammaa tana maallee lak wanna kasi indalagu ana beesee amma barbaada beektaa nabbaasa naan jettee miti soo maal goona reen baasaa hin dinne guyyaa biraa beesee kiyya barbaadaa mi'an waan itti goota musutu beekan ta'e beesee barbaada beesee naa kenniti beesee daragaatu waan taate amma maal goona itti ture 15,000 kan sirraa fedhu waan ati gootu 15,000 jechuun baay'ee guddaadha. Mee amma dukkaa wayii nama bitu naa barbaada koo dukkaa san gurguradhee isin yoo deeni isin deebise malee shilingii takka lafaan qabu hayyaan dukkaan bitaa maal goota abbaa biraan barbaada anuun bitaa hin bittaa yaa bitaa dukkaan bitaa mee nu yaasi lama dukkaa iyyuu deemnee ilaalla qarallee gurguruu fedhallee karaa baay'ee rakkoo baay'ee qaba maallaqa kanallee si kafaluuf jechaan kafaluu garana dukkaan kana nu yaas mee deemnee amma yaani ilaallu nu yaas حاجة تقول لك Antinni dhuma sababa meeshaan babbareedina keessa jecha kuma soddomatti hayyee rakkoon qabu manna goota sitti fakkaate beektaa kan guutuu keessa jira argee jira wanni an dabalu hin jiru gubbaarraa wanti an dabalu waan hin tarre kuma soddomaan si kaffala si kenna akka kuma soddoma rakkoon qabu kuma soddomaan walii galla rakkoon qabu walii galla bakka walii dhiyaannee kaanee waliin maranne موبايل بانك يابدا موبايل بانكينج قطعه انتسا انا يرجع انتسا سيبا يرجع هاي رقم قبو نمبر كين قبو wanni naa gootu amma man naa goota si fakkaata namba kan kennaa kennu keessa kan keessa erga naa qori asirrumatti nambara kanarratti erga nambara kanarratti kun keetuma dogoggoree gara biraa erguu kan dandeenye asumarraan hayyee bakka rakkoon qabu kanarra si erga wal arge hojii keessan eegala rakkoon qabu wama takka wanti warra kimiloo hin jiru kanaaf rakkoon hin jiru ulfaadhu galatoon wal geenna waan ta'eef meeshaan guutuudha jettee waan ajaa'ibaadha dukkaa dansaa argatte wallaahi wallaahi Yaasin mee? Akkamatti nagaa? Dansaa akkamatti? Ayyaa Yaasin kam? Gurbaa kii kaarmatan kee jirme? Gurbaan sun keeti? Gurbaan mee ilaala deeme garuu beektaa dukkaana turraa bite? Dukkaana turraa bite dukkaan kun amma kiyya kanaan dura ka isaa ture. Irra bitti moo insaa? Alakkee ammaaf saama nama guddaa mijaarsan maal taate afaan nagaan dubbattu ani irraa bite beektaa irraa bite amma qabeenyi kun kiyya. Amii seessatti argachuu danda'a? Inni ati maal feetama walii galatti? Silkii isaa feeta. Silkii isaa feeta? Hayyee nan baasaa si kennan akka hayyee. Hayyee nan baasaa kana kanaan si dhayiif kana dhayi argachuu hin dandeettu. Garuu ammoo tana gaggara gaddeetti akkana gaddeetti. Naguma asta ini dabbara memale abbo. Kana. Duka bite makina bitate?
dukkaa maal bita dukkaa hin gurgure makiinaan illee kiyyaa miti dukkaa kassaree gurgure makiinaan illee maaliin bita waa takka wanni an bituun hin jiru wanni sun juftumaan hin beeyta abaarsi kenna abaarsi guyyaa kan naafaate si abaarre naa dhiisuu qabda naa abbo akkana na godhu mallee beektan anamma kunoo kassaree dukkaallee gurguree kunoo akkana barandaa namaa ofirraa raasaa guyyaa ciisa kaan ijoolleen beelaan ciisitan si dhufee beesee gaariin kokkoranillee sirra dhaq naaf hin galle qabsiin jedhee sirra dhaq gaaf sana anumatti isinit dafee isin amma naa dhiisa piliis abbo naa dhiisa dhugaa naa dhiisa beeseen kunoo wanti naa erganillee as empeesatti moobaayil baankiin naa erganiiranii as keessaa cufa baasee ammuma tana isinii kenna isinii ergaa naa dhiisa badii qaba badii guddaa qaba naa dhiisa isin ayyee dhibiin jiru ammoo marki waan akkasitti hin deebiin piliis naa dhiisa abbo naa dhiisa naa dhiisa naa dhiisa naa dhiisa garaateetti dhaqne ate raallitti qabaadhe taane isilleen zaayit dallante akkasiimi dhugaadha isin baay'ee na dallananiira na yee rakkoon hin jiru bira na geessa ayyee nu haati barisiisaa